Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'eegaa viidiyoo baay'ee itti gammaddanii viidiyoo addaati tanaan dura isin biraan ga'ee hin beeku. Liivii keessatti yeroo duraa wayii jalqabeen dhiisee hibboo maal isin gaggaafachuu jalqabeen dhiise jechuudha. Jidduudhaan natti hin tolle nan dhiise. Amma garuu yoo rabbi jedhamoo yoo natti tole liiviidhaan seenee hibboo isin gaafachuu nan yaala. Garuu hadda waan anis qabadhee isin deeme oduu durii baay'ee itti gammaddan qabadhee deebi'ee jechuudha. Isinis ammoo oduu durii waan beektanirraa mammaaksota afoola Oromoo keessaa waan beektan jabeessinaa afoola keenya kana warri jettan laayik sheer hiriyoota keessanii gochuudhaan akkasuma warri chaayinaalii kanaaf haara waan ta'an immoo gara maatii keenyatti dabalama wajjin wal jajjabeessinaa waan hin beekne walirraa barannaa kan beeknu immoo waliif ibsina jechuun barbaadeeti jechuudha. Hadda mammaaksa qabadeen isin deebi'ee mammaaksaan boodatti ammoo gaaffii wayitan isin gaafadha. Gaaffii kana hundi keessanuu naa deebistan jedhee yaala. Hundi keessanii deebistan garuu tokkoffaa irratti nama deebise badhaasa qaba jechuudha. Sababa isaa wajjin warra naa kennitu. Tokkoffaa irratti badhaasa qabaa jechuudha. San immoo isinittan hima. Gara oduu durii kiyyaatti osoo seenu dura galata keessanii isin galfachuu barbaada. Galata keessanii isin galfachuu barbaada yoon jedhu obboleettii teenya Beeruut keessatti duutee fooqii jaffaarraa ishee akkasitti rarraatee mul'atte san reenfi ishii galee jira. Akkas bultii afur sadii akkas dura galee jira jechuudha. Hundi keessaniyyuu baay'ee galatooma. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Dhugaan isin jedha. Galata keessan maal jedhee jecha hin dhaba. Jecha maal akkan isin ibsu nan dhaba jechuudha. Hundi keessanuu baay'eetti gadditanii kan kennuuf yaaddan akkaataan isinii mijaa'uu didee kadhannaadhaan maaliidhaan akkasuma warri itti baastanii humna keessan kennitanii tokko miti tokko irraallee 4-5 gargaartanii jirtanii anu kanaan argee ijoollee lubbuun isaanii Beeruut keessatti darbe nama 4 karan garee kanaan nama akkasitti galee argeen jira jechuudha. Kanaaf immoo galata keessan osoo hin galfanne hin barbaadu. Isin fuudhee isin biraan gahee asiin gara beekatuu biti warri leenkii qabatanii dhuftan gara kiyyaan leenkii qabatanii guruppii san keessatti seentaniitiin obboleettii teenya san gargaartanii humna keessanii kadhannaadhaan itti boocanii itti gadditanii gara biyya ishiitti galtee reenfishii biyyeedhaan akka warri gootan hundi keessanuu baay'ee isaa galatooman isin jedha jechuudha. Bara durii jedhan namicha Tiitiin Billiicoo jedhamu tokkotu jira. Tiitiin Billiicoon kun farda yaabbatee deema. Farda yaabbatee osoo deemuu jaartii qoraan baattee deemtu tokkotti dhufe. Jaartiin tun qoraan irraa lafa dhahee qoraan kana jala teessee jirti. Yaa ilma kiyyaa qoraan kana natti ol qabimee jetteen. Ishii jedhee innis fardarraa gadi bu'ee yeroo akka waan nama qoraan itti ol qabu fakkeessetti miila ishii fardatti hidhee eegee fardaatitti hidhee qoraan itti ol qabee qoraan irratti hidhee akkasitti ka'ee farda ofiit irratti deebi'e. Jaartii tanaa inni farda irratti bahee fardaan inni gulufaa jaartii akkasitti ni ajjeese. Galgala yeroo gahutti mana tokkotti gore. Warra na jennaan yeejina mee nu bulchaa jedhanii warri sun nu nama bulchuun beeynu jedhanii tafarraa ari'an. Ammas manatti aanu dhaqee warra namee na bulchaa haadhatii akkanatti narratti dhukkubaa jedheen. Ishii manni karabbiitti buli jedhanii ol seensisanii. Jaartiin duutee jirti beekaa. Amma yeroo mana isaa ol seensisanii hin dubbattu haadhatiyya jedhama. Hin dubbattu haadhateenaa hin dhukkubaa jedheen. Amma kifilii ishiidhaaf yookaan gola jedhan yeroo sanitti gola ishii teechisu naa kennaa jedhaan. Gaada iddoo jedhamu kennanii fi achi keessatti amma itillee gogaa horii kanarra teechisee ishii maal teechi miti ciibsee midhaan yeroo qopheessaniif irbaata yeroo qopheessaniif irbaata kana nyaadhu haadha keellee nyaachisi jedhani. Haati xiyya waan akkana nyaattu marqaa malee jedheen. Amma marqaa isheedhaaf marqanii dhadhaa kanatti naqanii kennaniif. Amma Tiitiin Billiicoon ka'e dhadhaa ishiidha marqaa ishiidhaaf qophaa'e kan ofii isaatii nyaatee jaartattii dhadhaa bichaa afaan irratti diddibee nyaatte quufte jedhee ofirraa deebisa. Yeroo kana akkasumatti warri osoo ittiin beekin akka jaartiin duuta osoo hin beekin irrafanii ganama yoo ka'u Tiitiin Billiicoon kee hin ije. Haadha xiyya jala ajjeestanii uuu jedhee xiyye jechuudha warratti. Warratti jinaan warri illee muddamanii nutti dhijini waan nu qabnu hunda nurraa guuradhu deemi. Horii farda waan isaan qaban hundayyuu nurraa guuradhu deemi jedhaniini.
Amma ka yeroo kana inni horii isaanii fardootii isaanii yaafatee irra deema. Osuma deemu muka horii isaanii irraa uffatee deeme. Amma guyyaa waan ammoo titimbillichoon kun osuma deemaa jiru itti galgalaa'ee muka wayii jala dhaqe. Muka san jala dhagaa lamaa fi moofaratu jira. Yeroo kana achi mukuma san jala osoo taa'u waraabessi itti dhufe. Waraabessi nyaatuuf yoo ta'u dhagaa lamaan qabatee mukarra jalaa kore. Yeroo kana waraabessi ol koree hin danda'u. Waraabessi sadiitu itti dhufe. Si nyaadha gannaa bu'ii jennaan. Yoo ati afaan baniitti sittan gad utaalaa jedhaan titimbillichoon kee waraabessaan. Yoo waraabessichi afaan banu dhagaa itti gadi buusee ofirraa ajjeesa. Tokkos akkas godheetti dhagicha lama ofirraa qaba. Dhagaa san itti gadi buusee ofirraa ajjeesee bineensa lama ajjeesetti tokko itti hafe. Tokko hafee mukuma san irra bule amma titimbillichoon kun muka san irra hin bulee. Yeroo muka san irra bulu waraabessi sadaffaan hafees yeroo gara bariitti ga'u hin badee jechuudha bira. Amma namichi ho'i immoo qonnaa lafatu achi jira. Qonnaaf jecha moofara achi jalaa fudhachuu dhufa. Titimbillichoon kee mukarra jira. Amma muka sanirraa bu'ee abba ilma naa taatan ilma sinii ta'uu jedhaan nama gandaatiin hin beeku bara. Ilma naa ta'e abba kee ilma naa ta'e jedheen. Ilma naa ta'e rakkoon qabu mee ishii bakka ilma sinii ta'a jedheetti bakka deemi gali mana akkanaa dhaqiiti. Haadha warraatiyyaan sanyii akkana irraa fidii gootu jedheen. Manatti erga jechuudha. Titimbillichoon kee ka'ee mana isaanii ni deema. Mana isaanii yeroo deemutti jaartii wayiiti jira. Nama jajjabaa intala dhaqee dhaqaanii haadha warraa namicha sanii jechuudha. Amma dhaqee jaartiin tun ulfaa. Waan sin jedhe aabban lukkuu adii maari keessi na eegisin jedhe. Lukkuu adii qaliitii maari keessi na eegisin jedhe. Isheenis amma dhugaa seetee lukkicha qaltee qopheessitee dogogoo keessa goote. Inni waa sanyiitu maqaatti hin dhoofne. Namicha immoo sanyii naa fida jedhee eegaa jirti. Amma osoo akkanuma ta'u titimbillichoon kun akkamitti akka lukkuu tana nyaatu soqata amma. Maal jedhaan jaartii tanaanii? Hayyi osoo haadha xiyya taate baattee dogogoo keessa na gooti jedhaan. Isheenis haadha hin qabu silaa garaan badeetti fuutee baattee dogogoo san keessa goote. Amma inni akkasuma jedhaan qaldanyaan kiyya haadha xiyya osoo taate fuutee dogogoo kana keessa na baasteeraan fuutee keessaa baaste. Ammallee osoo haadha xiyya taate baattee hobcoo naan daa'itti jedhaan hobcoo daakkaa namni wallaalu hin jiru baatteetti naan daakteedhaan. Amma isheenis baattee yeroo daaktu oduu duriiti waan isaa oduu duriiti wanta kana hin ta'aman jedhina oduu duriitan isin himaa jira. Baattee daayitiin jechuudha. Yeroo inni ishiin duydatti baattee hobcoo kana daayitu guftaa isa shaashii guddaan jedhamu tokko jira guftaa jedhama. Guftaa isheen hidhattu kanatti lafee lukkuu kana diree inni. Lafee lukkuu kana direetti ishiin daakkaa hin dhiiste namichi jidduma kana hin galee. Maaliif sanyii naaf hin akkami sanyii naaf hin akkamitti naan ergine sanyii inni waa sanyiitu maqaan itti hin dhufne lukkuu adii qalii maarii keessi na eegisin jedhe aabban minaamin jettee itti himte. Yeroo kana namichi isaa galolololeetti lukkuma sanuu nu fidaa nyaannaa jedheen. Yeroo kana yoo ishiin dogogoo keessa dhayittee lukkicha laaluudha itti lukkuun hin jiru titimbillichoon nyaate. Amma titimbillichoon kee nama dharaati. Eenyutu nyaatennaan ani hin nyaanne ishiinis ani hin nyaanne innis ani hin nyaanne jedha. Jidduma kanaan mee kana hundayyuu dhiisati sirba nu baasaa hin sirbinaa. Abbaan nyaatee ammuma tana beekamaa jedha titimbillichoon. Amma yoo sirba baasanii sirbaniif inni shaashiin isheen hidhattu irratti lafee lukkuu dirree jira. Yoo ishiin sirbitu lafeen isaa kun shak irraa jedha isheerraa. Akkamitti sobda jechuudhaan namichi jaartii san dhahee ni ajjeesa. Ishiin ulfa beeka dhahee ni ajjeesa. Amma deemiti warra ishiititti intalli keessan duute jedhiiti ergaatti himi jedhaan titimbillichoodhaan. Titimbillichoon ka'ee farda ofiitirra koree ni deema gara warra ishee jechuudha ergaatti himu. Intalli teessan duute jechuu deema. Amma warra isaanii gaheet intalli teessan deessee ilma isinii deessee koottaa laala jedhaanii soba. Amma jarri micciirroo qabatanii marqaa qabatanii maal qabatanii qorii kanatti gugguutanii yoo isaan karaa qixxee gahan intalli teessan duuteen isiniin jedhe malee yoom deessan isiniin jedhee jedhaanii titimbillichoon nama dharaati.
Amma kaa warri rifatanii marqaa harkatti qabatanii deeman aannan jettu kana cirroo kana karumatti gatanii fiigicha tuttuqani. Titimbillichoon kee nyaata karaa irratti hafe kana itti dhaabatee aannan hin dhugaa marqaa hin nyaata san irratti hafee jedhama. Oduu titimbillichooti oduu duriiti yoo jaalattan sheer godha laayik immoo gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Fedhii yoo qabaattan immoo asinis akkan itti isinii fufuu koomentii jalatti yaada keessan kennuu hin dagatina jechuudha. Gaaffiin kiyya maal jedha? Gaaffiin kiyya gaaffii salphaadha. Hundi keessan hundi deebistan jedhe garuu nama duraa irratti na deebise badhaasa argatu. Gaaffiin kiyya maal jedha? Gaarri sitti jiguu wayya moo firri sitti jiguu wayya jedha. Gaarri yoo nutti jiga jettan maaliif sababa isaa? Firri yoo nutti jiguu wayya jettan sababa isaa waliin naa gootan jechuudha. Gaaffiin kiyya baay'ee salphaadha. Gaaffii nama deebise badhaasa qaba isiniin jedhe nama sababa wajjin deebise badhaasicha argatu jechuudha.